namni ummata keenya kana gaya biyya keessatti fixaa jiru tokkoffaa mootummaa Itoophiyaati. mootummaa Itoophiyaa kan Shimallis Abdiisaatiin hoogganamu shanee Shimallis Abdiisaatiitu ummata Oromoo duguuggaa sanyii irra raawwachuu jira. Kana hin dagatina Oromoo. Kana sammuu keessaa yoomuu hin dagatina. Tooftaa diinni isinii qopheessee isinirra fayyadamu jiru kana hin irraanfatina. Sagalee ol kaaseen isinitti himaa. Maaliif shaneen Shimalliseessaa dhufte jaa? Takkaffaa fannoon dhaabni ja'amu shanee Shimallis Abdiisaan qopheeffatee lafa kaayyate. Abbaddaan maqaa wobootiin qopheessanii Taayyee Dandaafaan damoosatti baasanii uffata artifishaal rifeensa akka woboo raastaa fakkeessanii itti bitanii uffata akka woboon uffattuu muranii itti hodhanii woboo fakkeessanii kijibaan kan bosona keessatti qallabaa jiru mootummaan shanii mataa isaa if jalaa qaba. Kana maaliif godhe mootummaa yoo jennee gallaalle sirriitti hubadha. Ummata Oromoo maqaa balleessuu fi waraana adda bilisummaa Oromoo balleessuudhaa fi maqaa woboodhaatiin ummata Oromoo duguuggaa sanyii irratti raawwachuudhaaf shaneen Shimallis Abdiisaa ka qophaa'ee lafa kaayame pointiin isaa takka kana. Hin irraanfatina. Niisin gowwoomina. Quba qabaadha. Lammaffaa ijoodhattiin isin dubbadde tana naa qabadha. Arra nama naa sheer godhaa isinin hin jiru, nama biraan naa gayaa isinin hin jiru. Dubbadheen keessaa baha fiidiyoo tana. Haasawa kiyya gabaabseen dubbadhee keessaa baha. Lammaffaa sababa paartii Oromootti ummanni Oromoo duguugamaa jira. Sila paartiin Oromoo maqaadhaaf hin jiraanne ummanni nagayaa miskiinni qotee bulaan daldalatee bulaan qotatee bulaan tiifataan bilaashitti hin dhumu jechuu lubbuun isaa bilaashitti bineensi nyaatu jechuudha. Kana ummanni Oromoodha ibsa katta'uu dadhabee firraa kolachuu dadhabee firraa hubachuu dadhabee maaliif sirri kun qophaa'ee firraa adda baafachuu dadhabbiirraa ummanni Oromoo rakkoo ummata Wallaggaa ta'anii ilaalaa jiran. Waan meediyaan boqqolloodhaa shanee abaa'ootu ummata kana godhaa jira jedhu kana sammuu fudhateeti ummanni keenya callisee ta'aa jira jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo bilisa ummata Oromoo baasuudhaaf dhagaa boraafatee hidda mukaa xuuxaa kophee malee miilaan lafa deemaa agabuu garaa hidhatee bosona keessa deemaa jira malee yeroo qawwee ol kaasee ummata Oromootii miti diina isaallee ajjeesuu hin qabu waraanni bilisummaa Oromoo. Kana sirriitti fudhadha. Paartiileen kaafaawwatillee ragaa baatee jirti har'a. Akka ummanni finxaaleeyyii ilmaan immiyyeedha. Wallagga keessatti dhiiga Oromoo qulqulluu lolaasanii ilmaan Oromoo qulqulluu bineensa nyaachisanii reefka ummata Oromoo fuudhanii addunyaa irratti ummata Oromootiin nu fixaa jira jedhanii itti gurgurachaa jiran ragaa bahanii jiranii jechuudha. Kanarratti yaadaan warra diyaaspooraati kaayyadheetu jira. Warri diyaaspooraa ilmaan Oromoo warri taatan qabsoon isinii haarayaa miti. Qabsoo isinii haarayaa miti. Namni isinitti himu ilaalcha Itoophiyaa keessatti deemu hunda duraan qaraatii fixanii jirtan. Maaliif akka ajandaan ka'u yeroo Oromoon duguugamuuf yookaan mannirra gubachuuf yookaan saamamuuf kaati eenyu akka qopheessanii beektan ummata Oromoo dhaggeeffadhaa. Diyaaspooraan warri adda durummaadhaan rakkoo ummata Oromoo ta Oromiyaa keessatti dhufu adda durummaadhaan irratti xiyyeeffattanii hiriira ummata baasaa turtan. Ka sagalee addunyaatti dhageessisaa turtan. Rakkoo ummata Oromoo kan Wallaggarra jiru ka guyyaa tokkotti nama 100 ol duguugamaa jiru fannoodhaan fannoo Amaaraatiin hatta hiriira ba'uu miti Facebook irratti barreessitanii poostii godhaan jirtan
aktivistoota dabalatee profeesoroota dabalatee doktoroota dabalatee walaa injineera fi jinnii dabalatee jechuudha. Kuni jalaa hin baanu. Kuni seenaa jalaa hin baanu. Cubbuu oromummaa jalaa hin baanu. Kana qabadda. Inni biraa wanti amma jiru duguuggaan arra wallaggarratti gaggeeffamaa jiru kuni akka boru ilmaan Oromoo kan magaalaa Finfinnee keessa jiru billaa inni jaarrate keessaa gabbaasee sirni amma deemaa jiru kun barandaa raffisee sadaqaa akka kadhachiisu hin dagatina. Dhimmichi amma deemaa jiru kan wallagga qofarra deemu jiru miti kana sirritti hubaddaa Oromoon. Dhimmi amma deemaa jiru dhimma Oromummaati. Dhimma Oromoo taayite qofaaf duguuggaa sanyii Oromoo irratti qophooyte qofaaf deemaa jiru. Caba Oromoo irratti akka cabtuuf xiyyeeffannaa keessa galee deemaa jiru quba qabaadha. Arra duguuggaa wallagga keessa jirtu boru Finfinnee dhufti. Boru Harargee dhayti. Boru Shawaa seenti. Boru Jimmaa dhayti. Boru Karrayyuu dhayti. Kutaalee Oromiyaa bakki isin hanqattu hin jirtu. Kana hin dagatinas, hin irraanfatinas, turtanis daftanis itti dhufuu teessanii jechuudha. Kana jechuun mootummichi amma jiru saba sodomii wal afaan kaayee wal ficcisiisaa umrii isaa dheereeffachaa jira. Aangoo isaa gabbifachaa jira. Ummata wal afaan kaayee ifi nagee ambobbee nagee arrafee kaa'aa jira. Ummanni Oromoodha akka Oromootti maaliif kaatanii waan kana firraa holachuu dadhabdaniin kuni gaafii keessanii malee gaafii Nasraa Gursum tahee hafuu hin qabu. Kuni gaafii ummata Oromoo waliigalaati. Ummata Oromoo dhaggeeffadha. Rakkoo wallagga keessaa jabaattee as baate malee kutaalee Oromiyaa bakki siin rakkoon hin jirre yeroo ammaa akkan jirre quba qabaadha. Wanti ani jabeessee isin dhaamuu qabu diaspooraa biyya alaa jirru Nasraa Gursum dabalatee wanti an jechuu barbaadu ibsa paartii ABO yookaan paartii KFO irraa hin eeggatina ummata Oromoo. Ani dhugaa jirtu yeroo hundaniin dubbadha. Viidiyoon hanga ammaa dubbachaa ture hundinuu isiniif jirti deemtanis dhaggeeffachuu dandeessan. Tambara 2019 irraa qabdee haga ammaa jirtu ni jirti jechuudha. Yeroo amma jirtanitti paartii Oromootu ibsa tokko nuu baasa. Oromoo ka'ii duuli nuun ja'a. Yookaan Oromoo hiriira bayi nuun ja'a. Yookaan Oromoo diina hankee qoladhu nuun ja'a. Jettanii ifin eegina. Sababni isin ifin eyneef maali jee yoon isinitti kan himu taate yoo arra paartiin Oromoo takka gabbaatee afaan guutattee arra Facebook irratti waan maxxansite carraa ummata wallaggaa irratti amma raawwatamaa jiru kanaatu julmaan paartii tanarratti akka raawwatamu hin dagatina. Paartiin Oromoo Itoophiyaa keessatti humna takkaa miti. Dubbachuudhaa miti. Mataa ol qabattee akka isin biyya Itoophiyaa keessatti deemuu hin dandeenye amanaa fudhadha. Paartiin tun isin ganteetii miti. Isin jibbiteetii miti. Yookaan Oromoo cabsuu muratteetii miti. Paartiin tun akka feetu dhabde rakkoo jala jirti. Yookaan hidhaa isaan eeggata. Yookaan mataa dhawanii adda facaasuu isaan gubbaa jira. Kanaaf wala paartii KFO Daawwitii qabe wala paartii KFO Jawaarii fi Baqqalatti qabe wala Maraaraa dabaladhu furmaanni isaa wanta ka fiduu danda'an abadan hin jiru. Yoo mataa qabatanii Abiyyi jalatti hin bulini ala. Kanaaf amanaa fudhadha. Osoon jaalanne galliqimsa. Osoon jaalanne akka biddeenaatti nyaadhaa galliqimsa. Paartiin ABO Daawwitiin paartii KFO Obbo Maraaraa Guddinaatiin hoogganamtu Itoophiyaa keessatti furmaata tokko nuuf iddi jettanii afaan bantanii ummata keessan rakkoo irratti ilaalinaa gabbaha sagalee ummata keessan kan duguugamaa jiru onneerraa sagalee taaf ilmaan Oromoodha. Onneerraa sagalee taaf. Dhaggeeffadha. Yoo waraanni mootummaatii fi waraanni adda bilisummaa Oromoodha wal ajjeesan
Hindubbannu waraanni keenya maaliif du'e mootummaan maaliif waraanni mootummaa maaliif woboo ajjeessa jennee hindubbannu gabbaane. Sababni hindubbanneef isaan ajjeessanii duudhaaf waan bahaniif kun ifaaf bilisa ifa galaadha kun. Akka dhiiraa walitti dubbanne akka dhalaa walitti hin dubbannu. Isinii galee dhugaa walitti himna soba walitti hin dubbannu. Isinii galee kanaafi ummata nagayaa duguugamaa jira. Ummata nagayaa qabeenyi isaa irratti gubachaa jira. Ummata nagayaa ajjeefamaa jira. Haadhaa fi abbaan ilmoodhaan dabalatee bakka takkatti rashanamaa jiran. Oromiyaa keessatti, Wallagga keessatti, Sanyii Nabbishee Garbaa, hafteen eebbisaa addunyaa duguugamaa yeroo jirtutti jaalmarroo achi keessatti dhalate waan jedhuuf gurra cufattanii hin taa'ina. Jaalmarroon akka nama tokkootti goota daangaa hin qabne ka jaarraa 20 takkaati kan eenyullee caalee argame kan loleetiin lolchiisa du'eetiin ajjeesa jee ifa bahe. Inni goobanaa daacceetii miti yookaan jaalmarroon bokoloodhaa miti. Jaalmarroon sodaattuudhaa miti. Jaalmarroon kijibduudhaa miti. Jaalmarroon ijatti godhu jira. Ifatti godhu jira. Sodaata akka malee ejjechuu jira. Ejjennoo isaarra dhaabbatee deemu jira. Akka dhiirtii itti deemtutti deemaa jira. Diinaaf mataa qaqqabaa hin jiru. Diina sodaachaa hin jiru. Arra silaa akkuma agartan Oromoo barsantii 100 keessaa ilmaan Oromoo arra barsantiin 46 mataa qaqqabu jirti diinaaf. Deeggartoota waraana bilisummaa Oromootii fi loltuu bilisummaa Oromootiitu mootummaa kana xurii keessa jalaatti ilaalutti hin jirre malee. Namoonni baay'een yookaan sodaa qabeenya isaatiif yookaan sodaa lubbuu isaatiif yookaan sodaa maatii isaatiif mootummaa kana goggodhatee miila arraabaa jira. Miila arraabaa jira dhugaa jirtu walitti himna. Garuu miilaa miti mataa arraabi malee arra gaafa Wallaggaan akka amma jirtu kanaan injifatamtee Wallaggaan haga ammaa harka hin kennine rakkoodhaafi du'aa si dandeessu awwaalatteetii awwaalattee dhabdu bineensaa dhiistee onneessii taqabdu diinatti garsiisaa jirti. Wallaggaayyoo akkana gaccabtee boru abiyyaam miilana arraab jejee akka maatii keen dhiifne quba qabaadhu. Na deeggartee jee akka sin dhiifne quba qabaadhu. Abiyyi miti kasi gurra kee qabee akka saree lafarra si harkisu saroota abiyyiin gurguddisaa jiruutu miila kan kee qabee lafarra si harkisee jechuun ati waraabessis nyaachisee qabeenya kan kee ilmaan isaa nyaachisuudhaaf halkanii guyyaa sirratti hojjechaa jira. Kana ta'uu ifin agarre, ifis hin qoranne, ifis hin baranne, firraas jaaddee laalaan jirtu. Wanti an jechuu barbaadu dhaamsi akka Oromoo gajjabeessee dabarsuu barbaadu diaaspooraa biyya alaa ummanni dhalli Amaarootaa jechuu warri akka keessanitti biyya alaa jiran warri kalees ummata isaaniitiif aktiivistii turan warri kalees ummata isaaniitiif reefka ilmaan Oromoo kan Oromiyaa keessatti ajjeese akka isaan barnoota qabanitti aktiivistoota Oromoo ka biyya alaa jiruun isin himu jira. Akka isin barnoota qabdanitti barnoota qaban malee isin caalaa wanni qaban hin jirtu quba qabaadha. Yoo isin dantaa ummata keessanii dhiisanii dantaa keessan jala oriitan dookumantarii qopheeffateeti ilmaan Amaaraa ka biyya alaa keessa jiru ilmaan Oromoo dookumantarii godhatee shaneetu unu fixaa jira janii ilmaan Oromoo kan ajjeefame gurgurachaa jiran mootummatti maqaa Oromoo balleessaa jiran osoo isin jirtanii jechuudha. Duuba kuni du'a takka osoo hin taane du'a lama du'a sadii kuni du'a osoo jiranii mudhii gadiin mormaa gadiin awwaalamanii mormaa ol akkana nafxanyaan isin gufachaa jirtu jechuudha. Kanaafi dhaggeeffadha. Deemaa wiitarii dhaqaa laala. Daa'ima xixiqqaa lama bakka takkatti daleeyduun qaltesanii ilmaan keenya woboon ajjeefte jaanii gabbaasanii kun duruu addunyatti garsiifatanii dookumantarii ilmaan dhala Oromoodha akka waan dhala isaanii Oromoon ajjeesetti baafatanii jiran. Duuba waggaa kana Oromoo isinis biyya alaa jirtan maqaaf aktiivistoota jettan maqaaf doktoroota jettan maqaaf profeesaroota jettan maqaadhaaf nu deeggartoota jettan
maqaadhaaf nuti hooggantoota jettan wanti isin saba kanaa godhaa jirtan kuni maaliidhaan kan na dhibe maali wanti isin irra nu jirtan kuni maali sin jechuu kooti bar kuni bar ka gaafiinatti tihiina rakkeena danqee barani